raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu raadiyoonii Dirree Shaggar qabannee dhiyaanneerraa oduu keenya har'aa keessattis Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa manneen jiraattotaa ibiddaan guban. Uummanni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin dararamuurraa waraanni bilisummaa Oromoo baduu wayya jedhe. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Marroo Dirribaa. Kunneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Amaartota bara beelaa aanicha qubatan keessa dhokachuun manaa fi qabeenya uummataa ibiddaan gubaa jiraachuun ibsame. Jiraataan aanicha tokko akka ibsanitti guraandhala 13 bara 2014 sanbata ganamaa suphii sa'aatii 11 irraa kaasee gandoota akka Haroo Ayyaanaa, Dooroo fi kanneen biroo keessatti manneen jiraattotaa hedduun qabeenya waliin mana keessatti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin gubachaa jiraachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda guutee guddinaa keessa gootii Haroo Ayyaanaa kan jedhamtuu fi akkasumallee Dooroo walqabatee Alii ganda Doodessoota Alii keessaatti namoonni kanaan dura barbadaanii har'a guyyaa irraa sa'aatii 11 kaasee amma ammaatti karaan hin dhaabbanne uummata Amaaraatiin qeerraa buqqa'aa jira. Sabni Oromoo kan ta'e nama ajjeesuu fi mana gubuutu ta'aa jira. Amma kunoo manni gubataa jira. Namni baqateeraa qabeenya kan baafate hin qabu. Dhangaan galee mana jiraa horiin achi keessaan baanee manni gubataa jira. Amma kunoo irra caalaan namni amma tokko baqateera qabeenyaan gubataa jira. Amma tokko hin jiru. Uummata Amaaraatti gubaa jira. Gareen finxaaleeyyii kun uummata Amaaraa beela dandamachuuf bara 1977 irraa kaasee Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diijoo qubachuun jiraachaa ture keessa dhokatanii hidhannoo meeshaa gurguddaatiin gochaa kana raawwachaa jiraachuu himanii namni maqaan isaanii Assalee Itichaa jedhaman rasaasa humnoota kanaan rukutamanii miidhamuu dubbatu. Uummata Amaaraa elaa ganda Andoodee Diijoo keessaa mandara adii uummata of keessatti kanaan dura affaneetu nurratti dhangalee amma humna isaanii humna bira addaa dabalatanii nurratti dhangala'anii hidhatanii deemaa jiru. Isaan amma uummatuma isaatti hidhatee socho'aa jira. Finxaaleeyyoonni keessa jiru. Gaarii ammaa kanatti nama nu biratti dhahameenyaan nu gidduudhaa baqanne amma namaatti nam tokkon argee gajjallaa ammoo namni bahee hin jiru. Gajjallaa keenya amma mucaan tokko Assareetichaa kan jedhamu nu biraa rukkutamee hafe gidduu keenya. Keessumaa ganda Ejeree Nageessoo jedhamu keessatti mana jiraataa kamiyyuu osoo bira hin darbiin tartiibaan gubaa deemuu isaaniitiin manni jiraattotaa hundaa gubatee uummanni lubbuusaa olfachuuf baqachaa akka jiru himu. Manni kan namoota hedduudha walumaa gala qabatee Nageessoo irra kunoo amma Nageessoo gandaa Ejeree keessaa Nageessoo gubataa jira. Walumaa gala dirree wal qabataa kana Nageessoo irraati manni tokko namni walumatti qabatee mana abaluu hin jedhamne jiraataa ganda kanaa keessa kan jiru. Amma kun amma ammaatti gubaama jira mana abaluudha jedhamee addan baamu akkuma olitti maseenan mandara seenan gajjallaa irraa kaasanii manni tokko hin jiru amma. Guyyaa rakkoon kun uumamuu jalqaberraa kaasanii qaama mootummaa aanaa fi godinaatti iyyatanis furmaata tokkollee argachuu akka hin dandeenye ibsanii hammeenyi gareen finxaaleeyyii kun raawwachaa jiran daran hammaachaa dhufuusaatiin uummanni qabeenya isaa gatee qe'eerraa godaanaa akka jiru jiraataan kun ibsaniiru. Waan tokkitti gara keenyatti tattaaffii kan godhe hin qabu. Kanaan dura Amaarri kun allama sadii gara keenyatti dhufee jennaan qaama olaanaatti iyyannee jennaan dhimma sinirraa hin qabnu nu gatee dhiiseera mootummaan waan nu deeggaraa jiru hin qabu. Har'a immoo barii halkanisuma kaani kan itti iyyannu hin qabnu. Wabii Waaqotu gabaase.
bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u keessatti ajjechaa saamichii fi seermaleessummaan uummatarra gahaa jiru himamuu eega jalqabee kan bubbulee yoo ta'u uummanni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin dararamurraa waraanni bilisummaa Oromoo baduu akka filatu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen beeksise. Oromiyaa bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti yakkonni akka ajjechaa fi nama ukkaamsuudhaan maallaqa gurguddaa gaafachuun hubatamaa kan ture yoo ta'u gochi akkasii waraana bilisummaa Oromoo irratti quba kan qabu taanaan sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuun dararamurraa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuu baduun filadha kan jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u keessatti garuu mootummaan qaamolee gocha seermaleessummaa raawwatan bobbaasuu maddiitti daangaa naannoo Amaaraarraan humni faannoo jedhamu Oromiyaa seenuun uummata irratti saamichaa fi ajjechaa gaggeessaa jiraachuu dhoksaa hin qabu jedheera. Sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin baduurraa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessu baduutuun irra filadhaan. Himannaaleen akkasii iddoo irratti ka'an kana keessatti sochiin gama mootummaa abbaa irree sochiin akkasumas immoo baqaraanummaa fi naannoo sanatti qawween akka barbaadame argamu akkasumas immoo sochii daangaa kutaa naannoo Amaaraa waliin wal qabatee jirurraa humni faannoo jedhamu kallattii sana irratti ce'ee uummata irratti saamicha gaggeessuu fi uummanni naannoo sanaa miidhaa irra jiraachuun dhoksaa tokkoyyuu hin qabu. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo yakka saamichaa fi ajjechaa raawwate yoo jiraate eeruu uummataatiin tarkaanfii fudhachuuf qophiidha kan jedhu Marroo Dirribaa wanti diida jirruuf ofii rakkoo qaba yoo ta'e qabsoo nuti gaggeessinu hin jiru erga jedhee booda namoonni rifeensa namtolchee yookaan wiigii tolfatanii waboo fakkaachuun saamichaa fi ajjechaa akkasumas dararaa uummata irratti bobba'anii jiraachuu beeksiseera. Waraanni keenyi naamusa mataasaa danda'e gubbaa hanga boodaatti to'annaa qaba. Kana keessaa fedhii bu'aa akkasumas humnoota finxaaleeyyii gama kaabaarraa dhufanii fi akkasumas mootummaa abbaa irree naannoo adda addaatti gadhiisee deemurraa qawween bakkoota adda addaatti harka namoota hin mallee fi saamicha rakkoo adda addaa uummatarraan gahanii harka galuu kun hundumti wal qabatee uummati kun miidhaan irra ga'eera. Wanti diida jirruu fi kun ofii rakkoo qabayyuu yoo ta'e qabsoo nuti gaggeessinuufiyyuu hin jirtu. Haalli kun nu keessaas rakkootu jira yoo ta'e sirreessuuf dirqama itti qabna. Dirqama kana immoo yeroo dhiyootti uummata waliin taane nu keessa jira yoo ta'e eeruu uummati nuu kennutu jira yoo ta'e of keessaati qulqulleeffa. Waraana biyyattiin itti unkuramaa jirtu karaa nagaan furuuf marii biyyaalessaa mootummaan gaggeessuuf qophaa'aa jiruun walqabatee affeerraan godhameef akka hin jirre kan himu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Marroo Dirribaa kan qawwee hidhatanii lolaa jiraniif nageenyi karaa nagaa waan dhabameef ta'uu eeruun mariin biyyaalessaa qaama walabaa fi garee kamiifuu hin loogne yoo gaggeesse qofa akka irratti hirmaatanis dubbateera. Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf xumurri hundee lola kanaaf nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin wal loliini karuma nagaa taa'anii barcumaa irratti dubbatan irratti wal ga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'a sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan karaa akkasiiti oofishaalii karaa nuu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerraa akkasii keessatti oofishaalii nama kaa'annee kan hirmaataa jirru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaa nuu kataasifamu ta'ee fi international sanction bifa ta'ee fi observed bifa ta'eeni loogiin tokko yoo osoo jiraatiin namni dhimma rakkoosaa saba bakka bu'ee fi kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira hundumtuu bakka taajjabdoonni taa'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo nu dhiyaate irraa hirmaachuu. Liban jaarsotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin aanaa Abunaa Gindabarattitti obbolaa 2 dabalatee namoonni 5 bakka tokkotti rashaanaman. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat keessatti obbolaa 2 dabalatee namoonni 5 bakka tokkotti waraana mootummaatiin rashaanamu abbaan ijoolleen isaanii 2 jalaa ajjeefaman raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Abbaan ijoollee 2 guyyaa tokkotti dhaban akka jedhanitti ajjechaan kun waraana mootummaan hidhachiisee bobbaaseen raawwatamuu himanii garuu qaama mootummaa hidhate keessaa eenyu akka ta'e hin beeku jedhu. Guraandhala 10 bara 2014 waraanni mootummaa kun iddoo Corree jedhamutti mana qonnaan bultootaa 2 gubee yeroo deebi'u
jedhu waraanni bilisummaa Oromoo karaatti eegee lola irratti banuu himanii sababuma kanaan ilmaan isaanii dabalatee namoonni 5 waraana mootummaatiin ajjeefamuu dubbatu. Waraana mootummaati. Warra makalaakaanatti fakkaatee maala walii beekaniin akkii qaamuma mootummaatti gadi dhufeeti mana wayii gubee mana lama achi gadi bu'anii corree gara correeti sababa wasan irraan ga'ee waggaadhaan galuu deeman isaan kun immoo karaa almatti itti dhufanii walitti dhufanii asumatti walitti jedhan. Ilmaan isaanii dargaggoo Tolosaa Kabbee, dargaggoo Shaashoo Kabbee dabalatee dargaggoo Caandoo Baay'isaa, dargaggoo Dabalaa Fayyisaa fi Masarat Mul'ataa Balleessaa tokko malee hidhattoota mootummaan Bilxiginnaa uummata nagaa irratti bobbaaseen qe'eetti ajjeefamuu abbaan ilmaan lama gara jabina waraana Bilxiginnaatiin dhaban raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Tolosaa Kabbee, Shaashoo Kabbee, Caandoo Baay'isaa, Dabalaa Fayyisaa, Masarat Mul'ataati. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen isaanuma waliin qe'ee taa'aa akka turan ibsanii sagaleen dhukaasaa fi waraanaa yeroo dhaga'amu baqatanii lubbuu isaanii oolfachuuf osoo yaalanii waraanni mootummaa badii tokko malee dhukaasa irratti banee bakka tokkotti nama 5 akka rashane himan. Waraanni mootummaa erga ajjechaan sukkanneessaan kun raawwatee booda bakkicha gadi dhiisee waan deemeef guyyoota 2 darban kana dhukaasni akka hin jirre dubbatu. Waktu maafun ajeelme asuma seer mate teenyaayi qaamni kaanan achumaan ijoolleen akkana bisi jette antana ta'eeti tolgora annaan ijoolleen akkana karra jala daban achumaan asumatti ijoollee shan qotottoo taragan laattu harraaf qaleette maan agarre dhaabbatte amma garuu baay'een agarre harraaf qaleette. Wabii Waaqotu gabaase. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabneerra. Sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadhaa. Ani gamanumaan nagaa isinitti dhaamaa horaa bulaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.